Tolega daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma waa'illi xiyyeellisaa sabaa durartii isiniif kaasesanitti qophii tulluun maal jettii yeroo hunda wiixatatti guyyaa tokko kan isin biraan geenyudha. Qophii tulluun maal jettii keenyaan dhimmoota ijoo gurguddaa torbaanii sadi qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya. Egaa daraartu qophiin tulluu maal jettiitiin irraa waa sadii qabannee dhiyaachuudhaaf daawwattoota keenya gurra buufneeti jirra. Kanaafuu gaamee waa sadeen sun osoo mataa tuuttee tulluu maal jettii irraa nu bante. Tole leelisaa sabaa qophii tulluu maal jettii keenyaatiin irra dhimma ijoo sadii qabannee dhiyaanneeti jirra. Dhimmi ijoo sadeen nuti qabannee daawwattoota keenyaaf dhiyaanne tokkoffaarratti dhimma abaawoon balleessuu muummee ministeeraa daangaa biyyattii Moyyaalee deemee dhimma sanarratti uummanni Oromoo muufii fi komii deemu jiru. Akkasumas wal dhabdee PP naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa jidduu jiru wal dhabdee fakkeessanii uummata ammas yeroo filannootiif gawwoomsuu wajjin wal qabate. Akkasumas yeroo ammaatti muummee ministeeraa Suudaanii biyya Itoophiyaa Finfinnee akka galee jiru muummee ministeera Itoophiyaa guyyaa kaleessaa Maqalee akka jiru dubbachaatii jira. Miidiyaan biyyattii kan gabaasaa jiru kana wal duraa duubaan kan daawwattoota keenya biraan geenyu taaleelisaa. Egaa daraartu galatoomii akkuma wal duraa duubaan maqaa dhooyte tan Keeniyaatti Moyyaaleetti muummicha ministeeraa Uhuru Keeniyaataatii fi wajjin mareetan sanirraa yoo galloo tan ABO dhabamsiifnu malee ta'ettu san. Tole ijoon keenya inni tokkoffaan dhimma sanirratti akkuma beekamutti muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed daawwannaaf jecha daangaa biyyattii Moyyaalee deemuudhaan muummee biyyattii kan Moyyaalee waliin haasawa godhanii haasawa isaa sanirratti Al-Shabaab fi ABO'n baddu malee biyyattii nagee ta'uu hin dandeessu. Akkasumas daangaan nagee argachuudhaaf dhaaba ABO'tii fi akkasuma Al-Shabaab balleessuu qabna atis naa waliin taate akka irratti xiyyeeffatu jechuudha. Jee wanti inni achitti dubbatee guutuu Oromiyaa keessatti akkasumas uummanni Oromoo hedduu muufatee komiileen adda addaa keessattuu hayyoottan hedduu biraa karaa sooshaal miidiyaa kanatti ni mul'ata. Mee dhimma kanarraa leelisaa sabaa atis akka mee waa'ila leelisaa sabaa dhimma kana mee daawwattoota keenyaaf akkam jetta? Egaa daraartuu galatoomii dhugaa dubbachuudhaaf adda bilisummaa Oromoodhaa hin badu. Adda bilisummaa Oromoo dhugaa irratti uume. Ka'umsa adda bilisummaa Oromoo nama hin beeknetu adda bilisummaa Oromoo haa baddu ja'a. Uummanni gartee gabrooftaan impaayiree kana bulchaa turan hundinuu yeroo baay'ee adda bilisummaa Oromoo mallasaan dargiidhaan adda bilisummaa Oromoo badduu malee jee mallas seenaawwiidhaa bara 2005 keessa adda bilisummaa Oromoo guutumattuu baddee dhabamte adda bilisummaa Oromoo jee addunyaaf ibsaa ture. Tibbuma sun keessa adda bilisummaa Oromoo qabsoo keessa turte. Adda bilisummaa Oromoo yoo mutaanaan hin baddu dhiiga ilmaan Oromootii fi warroota biyya jaalatan jaalattoota biyyaatiitu adda bilisummaa Oromoo dhaabe. Adda bilisummaa Oromoo jechuun Oromoo jechuudha. Oromoo jechuun adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo balleessinu malee nagaan harkanne jechuun adda bilisummaa Oromoo balleessinu jechuun Oromoo gabaabumatti Oromoo balleessuu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya jidduu torban kana marsaa hawaasaa irratti lolaa jiran jechuudha. Kanaaf ABO balleessuun Oromoo balleessuu yaaduudha. Maaliif ABO balleessuudhaaf yaadan jennee yoo kan gartee tuuxxuun taate adda bilisummaa Oromoodhaa gaafa Afrikaatiif qoricha dawaadha jechuudha. Nageenya adda bilisummaa Oromoo nageenya. Kanaaf saamtonni adda bilisummaa Oromoo balleessinu malee akka barbaanne biyya tana goollee saamnee jiraachuu hin dandeenyu waan jaan yaadanii adda bilisummaa Oromoo baduun abjuu isaanii taatee yeroo hundaa'uu dubbachaa oolan. Fakkeenyaaf fudhattee muummichi ministeeraa ollootatti ijaaree adda bilisummaa Oromootiin dhabamsiisee adda bilisummaa Oromoo jiraate. Adda bilisummaa Oromoo hanga Oromoon jirtutti ni jiraata. Adda bilisummaa Oromoo hin badu. Jaalattoota fi falmattoota haqaa biyya isaanii jaalataniin ijaaramtee saniin itti fuftee jechuudha adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf adda bilisummaa Oromootti balleessine jechuurra adda bilisummaa Oromoo wajjin gatteenyee mareen osoo jaanii irra gaariidha ture. Adda bilisummaa Oromoodhaa qabsoon isaan gaggeessan qabsoo haqaati. Qabsoo gartee mirga abbaa biyyummaati malee qabsoo gartee impaayira san gooluu fi impaayira san bitanii bulchuudhaati miti. Adda bilisummaa Oromoo qoricha gaanfa Afrikaadhaati. Adda bilisummaa Oromoo silaa beekanii naga biyya Afrikaatiniif adda bilisummaa Oromoodhaaf barbaachiftuudha. Kanaaf daraartuu adda bilisummaa Oromoo haqarra dhaabbatan waan ta'eef hin badduu yoomiyyuu ni jiraatti. Tole leelisaa akkuma atu jettetti daawwattoota keenya akkuma waa'illi xiyya leelisaa sabaa isiniif kaasetti dhimma muummee ministeera Abiy Ahmed biyya daangaa Moyyaalee dhaqee mootummaa biyyattii sanii wajjin haasawa irra godhe irratti akkasumas
Dhaabni adda bilisummaa Oromoo dhimma san akka isa mufachiisee beeksisa baasee ture. Beeksisa isaa keessattis yeroo ammaan tanaatti mootummaa waan akkasii biyyoota ollaa dhaqee dubbachuun akka hin taanee fi akkasumas wanti kun kana qofa osoo hin taane mootummaan dhugaan dhugatti duraan lafa jalaan hooggantoota ABO'tii fi waajjiraalee ABO guutuu Oromiyaa keessatti cufuudhaan hooggantoota hedduu hidhaa jiraachuullee ni beekama. Haa ta'u malee ifaan ifatti mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun ABO balleessuudhaaf muratee itti deemaa jiraachuu akkasumas ifaan ifatti dhaaba kana biyya keessaa baasuu fi filannoo amma as deemu jiru kana mataa isaatti irra hirmaachuudha. Paartiilee siyaasaa Oromoo irratti keessattuu adda bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffannaa godhaa jiraachuun kun ifaan ifatti ni mul'isa. Akkasuma mee leellisaa sabaa ammallee gama keetittiin achi tole gamee asoo hin goolamneen duratti leellisaa sabaa dhimma kanarratti galatoomi daraartu dhugaa keeti wanti ka'aa jirus wama dhugaati. Abiyyi muummichi ministeera Itoophiyaadha yeroo baay'ee adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf wanti hin godhin wanni inni yaadin jirtu. Adda bilisummaa Oromoodha. Adda bilisummaa Oromoodha hooggantoota adda bilisummaa Oromoodha akkuma galaniin akka Abdii Raggaasaa akka Koloneel Gammachuu ayyaanaa hidhaatu ture. Adda bilisummaa Oromoorraa shakkii wanni qabu muummichi ministeeraadha. Biyyi san keessatti dimokiraasii bal'isuu qaamni barbaadu tokko adda bilisummaa Oromoo balaaleffachuunsa dirqama jechuudha. Kun maaliif wal nama yaadachiisa seenaa bara 1990 takkaatiin wal nama yaadachiisa. Maaliif jennaan muummichi ministeera Mallas Zeenaawiidha kan darban jechuudha. Gaafa gartee aangoo qabatan kakatee sirna kakuu raawwatanii dimokiraasiin biyya tana bulcha jedhanii achi booda waan raawwatu sun hojii irra oolchine adda bilisummaa Oromoodhaaf finciltee diddee umtoo keessaa baate jechuudha. Caattara keessaa baate maaliif jennaan gaafiin silaa uummataa waan hin deebineef adda bilisummaa Oromoo caattara keessaa baate qabsutti deebite. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmedis bara 2018 keessa adda bilisummaa Oromoo galchuun ni yaadatama. Innis wanni galchee adda bilisummaa Oromoo ollaa taasisee yaa'ii tokkahoo mala nadhaluurra biyya galcheetiin biyyatti hidhee dhabamsiisaadha abjuunsaa. Garuu adda bilisummaa Oromooti gaafa biyyatti galee uummata gartee guddaa sanii simatameeti uummata Itoophiyaa guututti waaroo salphinaa uwwise. Sababa uummata dila saniin miliyoona hedduun kalaqamuun simataniif jecha adda bilisummaa Oromoodha dila uummataa kanaatu isa jaalata waan jedhurraa kanii adda bilisummaa Oromoo waa aadaa gartee galaniif san diiganii adda bilisummaa Oromoo burkuteessutti adda bilisummaa Oromoo gartee dadhabsiisutti waajjirsii cufutti xiyyeeffatan. Kana booda gaa akkuma adda bilisummaa Oromootti illee uummanni Oromoo illee shakkaa dhufanii aktiivitoota akka Jawaar Mahaammad hidhaniin boodatti warroota adda bilisummaa Oromootu hunda hidhanii sanii booda gaa muummichi ministeeraa dheengata torbee darbe daangaa Keeniyaa irratti wanti inni dubbatee wantuma duraan gararraa qaban dubbatee jechuudha. Wanni inni dubbatee adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuun malee nageen argannu jedhee jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu hin danda'u yoo adda bilisummaa Oromoo hin baddu. Kanaaf daraartuu gaa adda bilisummaa Oromoo uummata Oromooti. Sabaa akkuma atuu haasteetti dhugaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya akkuma waa'illee xiyyaa leellisaa sabaa je'etti mootummaan waan lafa jalaan dalagaa ture qaama uummata qaama isaa biyya keessatti ajajee waraana hedduu adda bilisummaa Oromootii fi akkasuma namoota mirga isaanii falmatan hunda paartiilee siyaasaa hunda warroottan isaa morman hunda hidhuu fi dararuun itti fufee jirutti maal keessa isaa akka jiruu fi fuuldurri isaa maalitti akka adeemu guutumaan guututti haasofni inni daangaa biyyattii Moyyaalee daawwannaaf dhaqee muummee biyyattii wajjiin haasoo taasisan irratti dubbate guutuun guututti ifa kan ta'u jechuudhaan hayyoonni hedduullee gama miidiyaatiin dubbataniiti jiran. Kanumaan karraa baanu ta'a daawwattootaa fi kabajamtoota keenya dhimma ijoo lammaffaa nuti qabannee isiniif dhiyaanne keessaa kan tulluun maal jettii dhimmi lammaffaa irratti qabannee dhiyaanne keessaa leellisaa sabaa yeroo ammaan tana mee PP naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa akka waan waliin loltee jirtutti miidiyaa kana gubbatti kaan jechaan tuquu kaanis kaan jechaan tuquudhaan ni mul'ata. Waan kana hayyoonni hedduunii fi gama miidiyaa kanaatiin uummanni waan kana akka sirriitti if baruu fi akkasumas lamada deebi'ee akka hin gowwomne jarri kun yeroo ammaan tana filannoo waan gaggeeffamuuf deemuuf jechaadha. Akka Amaaraa wajjiin hin taane jechuudha waan kana Amaaraa wajjiin hin jiran jaanii akka uummanni gara keenyaa ayya daraartu galatoomii waan bareeduudha ifduu wasi deebisa yeroo takka waan adda bilisummaa Oromoo irratti waa dubbachuu barbaada. Adda bilisummaa Oromoodha gaanfa Afrikaatiif qoricha nageenyaati. Gaafa Afrikaatiif jechuudha qoricha nageenyaati. Adda bilisummaa Oromoo dhugaa irratti ijaaramtee
yoo mutaanaan addi bilisummaa Oromoodhaa ilmaan isii kumotaan qabsotanitti wareeddee hanga guyyaa dhabamuu hin dandeenye mootummaan Itoophiyaadhaa yoo nagaa khabar baatute tu nagaa abdeeme alaaraafatu deeme addi bilisummaa Oromoo wajjin taa'ee mari'achuu danda'u addi bilisummaa Oromoo dhabamsiifna addi bilisummaa Oromoo baddu malee jechuun biyya san keessatti dimokiraasii dhabamsiisuu fi sirna gartee bittaa gabrummaa kan duraanii san sirna gartee afaan tokko aadaa tokko amantii tokko deebisuudhaaf waan karoorfatee fakkaata. Kanaaf wanni kun gartee deebi'uudhaaf addi bilisummaa Oromoo dhabamsiisuun abjuu saatee dubbataa jira jechuudha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoodhaa yoomuu abdii uummata Oromooti addi bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu waan danda'amtu miti. Kanaaf muummichi ministeeraa waan kana gara dubbatee numa ja'a malee waan gartee hojiirra oolchuu danda'u miti. Maaliif uummanni Oromoo hanga dhumaatti ni jiraata mootummaa tuufta malee akkuma gartee sirna darban keessatti dargii isuma qote uummanni Oromoo numa jiraate Mallas Zeenaawwiillee numa qote uummanni Oromootis addi bilisummaa Oromootis numa jiraate. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo waan baduu miti. Kana dhaabbatee muummichi ministeeraa uummata Oromoo miidhuudhaa fi uummata Oromoodhaa ficcisiisuu barbaada jechuudha. Kun kanumaan keessaa ba'a. Tole gaalelisa ammallee dhimmaan duraan dubbadhe deebiitiin daawwattoota keenya yaadachiisa dhimmi ijoon tulluun maal jettee keenyaatiin inni lammaffaan nuti qabannee dhiyaanne yeroo ammaan tana wal dhabdee fakkaatee bibbi naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa jidduutti kan deemu jiru irratti jechuudha. Wal dhabdeen fakkaatee kan deemaa jiru kun yeroo ammaan tana akkaataa lamatti gargar fuudhamee deemutti jira. Gama tokko namoonni tokko ammoo yeroo ammaan tanaatti dhuguma wal dhabdeen bibbi naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa jidduu jira uummanni kun walitti firooma hin qaba waan jantu jira. Inni lammaffaarratti ammoo yeroo ammaan tana muummee ministeera filannoo gaggeessuudhaaf akka qophiirra jiru miidiyaa gubbaatti dubbataati jira. Dhimma kana wajjin wal qabatee uummata Oromoo biratti waan jibbamanii jiran akka waaniif beekanii jiraniif jechaadha. Uummanni akka mootummaa naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa wajjin hariiroo hin qaban jee uummanni Oromoo akka isaan jala deemanii filannoo kana gaggeessaniif ja'ameeti haasawamutti jira. Dhimma kana wajjin wal qabsiisnee yoo kan dubbannu ta'e akkasuma hayyoonni hedduun dhimma kanarratti uummanni Oromoo lamada deebi'ee akka hin dogongorree fi akkasumas deebi'ee uummata Opiidiyoo amma bilxiginaa ifiin jettu kanaan akka hin dogongorree fi akka hin gowwoomne sirriitti irraa if eeggachuu qaba waan jedhu. Egaa daraartu asirratti dhugaa keetii uummanni Oromoodhaa gartee yeroo hedduu hin gowwoomu. Fakkeenyaaf bara 2018 keessatti uummanni Oromoo yeroo takka gowwoomee ture. Mootummaan kun yeroo hundaa'u utuu gartee bulchiinsa naannoo Amaaraatiin waltahii qabaatanii bilchiisannoo Amaaraatii waltahii qabaatanii wal dhabdee qabaatanii wantoota gartee Amaarri raawwatu wantoota Amaarri jaalatu Oromiyaa keessatti raawwatan ture. Siidaawwan gartee gabroonfataa naftanyoota gartee naannoo Oromiyaa keessatti dhaabbata. Deebi'ammas waajjirri isaanii gidduu kana Finfinneetti akka eebbifame waajjirri isaanii akka Finfinneetti eebbifame dubbatamaa jira. Kanaaf gartee magaalaa Finfinnee dabalatee Finfinneen tanee nyuti tan Amaaraati jechaatti mormaa jiranii ifaan ifatti imma lola Oromiyaa keessatti jarri baneetti jira jechuudha. Lola gartee jarri gara Wallootiinis gara Shawaa Bahaatiin lola eegalanii Shawaa Kibbaaraanis lola eegalamee jira. Horroo Guduruu karaa Wallaggaa lola seenanii jiran jarriin yeroo hundaa'u jira yaa'u kana takkaa guyyaa tokko dubbatanii gaafii deebisaan kenneef jechuudha. Fakkeenyaaf uummanni Amaaraa kan baagdaad jiru mootummaa naannoo Oromiyaa keessa dhaabbateeti uummata isaanii kan naannoo Oromiyaa keessa jiruuf lolaa turan keessattuu Wallaggatti waan ta'e taatee gartee ji'a lama duratti taasisanii jecha mootummaan naannoo Amaaraa lolaatti ture. Dheengadumammaas nagee keenya kan uummata Oromiyaa keessa jiru eeysisuudhaaf mootummaan eeyyama nu haa kennu seenneeti eeysifna uummata keenya jedhanii dhaadachaa turanii taasisuudhaan gartee PPP naannoo Oromiyaadhaa waa takka hin goone nutti hin dirmanne lola Tigiraa lollee kanallee nutu injifatee sangoota isaaniitiitu gartee irra nuuf wayyaadha sangoota nu gargaaree jechaa turanii uummata Oromoo guddaa kanatti qoosaa turan jechuudha. Akkasuma uummanni Amaaraa tokkichi uummata Oromoo dhibba takka caalaa janiiti if dhaadaa ture jechuudha. Sirni of tuulaan kun sirni naftanyaa of tuulaan kun har'a uummata Oromoodhaa gartee tuffatanii jiran guutumatti jechuudha. PPP naannoo Oromiyaadhaa wanni jaamu hin jirtu isiin gartee naasuu keessa gartee uummata Oromoo biraa deeggarsa bitachuudhaaf sababa filannoo kanaatiif jecha waan kana godhaa jirti malee wanni tu walii galteen isaanii soba jechuudha. Wallolli isaanii soba jarri yoomuu taanaan waliif galoodha. Isaan hoogganama isaaniin hoogganama. Gabrichi gartee gaafa duraatiif LF'if gabroome arralee naftanyaaf gabroomaa jira malee
isaan dura dhaabbatee waan gartee mormu natti hin fakkaatu kakiyyatti Tole dhugaadha akkasuma akkuma atuu jettee dhugaa gama miidiyaa irrattiin hayyoonni hedduu yaada isaanii akka ibsachaa jiranitti uummanni yeroo ammaan tana diraamaan wal dhabdee fakkaatee deemu jiru kun guutumaan guututtuu uummata keenya gawwoomsanii gara filannoo akka deebi'aniif uummanni keenya mootummaa naannoo Amaaraatii wajjin hidhata hin qaban jedhanii gara isaanii deebi'anii sanbooda dargizee filannoo raawwate dhimma hidhamtoota siyaasaas dagachiisanii filannoo eega xumuran boodatti ammallee deebi'anii olaantummaa sirna nafxanyaa lafa qabsiisuu waan ta'eef uummanni keenya jabaatee akka irraa if eegu ammallee irra deddeebi'anii dhaamsa guyyaarraan guyyaatti uummataaf dabarsaatii jiran jechuudha. Kanumaa wajjin wal qabatee yeroo ammaan tanaatti dhimmi kun dhimma ijootee hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa keessa jiran waan dagatamaa jiru fakkaata. Keessattuu yeroo ammaan tanaatti mootummaan biyya bulchaa jiru. Yeroo hidhamtoonni siyaasaa hundi paartiilee ABO'tii fi akkasumas paartii KFO irraa hundi jajjaboonni hidhaa jiran kanatti inni filannoodhaaf qophaa'uu waan fudhatama hin qabnee fi akkasumas waan filannoo haqa qabeessa hin qabneedha waan gaggeeffamuu qabu miti uummanni Oromoo akka dura dhaabbatan jaanitii dubbachaa jiran. Egaa daraartu akkuma ibsaa jirtutti ibsa KFO'n illeen ibsa baaftee turte KFO booda adda bilisummaa Oromoo illeen ibsa baasee turte waajjirri adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti diigamee jira waajjirri KFO diigamee jira manni gartee hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo akka jiran Abdii Raggaasaa dabalatee Koloneel Gammachuu Jaanatiin hundi isaanii hidhaa jiran akkasuma gartee warri KFO'tis Dajanee Xaafaa Juwaar Mahammad dabalatee Baqalee Garbaa wajjin akkasuma guutuu jechuu danda'aman hidhaa jiran jechuudha. Yeroo kanatti dirree gartee kophaa isaanii itti dorgomuu barbaadaniif jecha namoota keenya gariis kan danda'an gartee maallaqaan bitatanii of maddii dhaabuudhaan gartee kophaa isaanii dirree duwwaa keessa dorgomuu barbaadan warreen gartee adda bilisummaa Oromoo keessaas ta'e dhaaba kanarraa gartee dhaaba kana gartee gananii gartee keessaa banii muummicha ministeeraatiif daboo ta'uuf takkaa'u filannoon kun akka muummicha ministeeraatiif milkaa'u taasisuudhaaf akka gartee waan uummata Oromootiin jaalatamanii paartii nuti paartii akkanaati jedhanii dhaabbatanii yeroo dubbatan agarra. Kanaaf uummanni Oromoodhaa gartee yeroo kanatti yeroo gartee Juwaar Mahammadii fi hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo hidhaa jiran kanatti filannoo gaggeessinaa muummichi ministeeraa jiru kana gartee abjuu ta'u malee wanni kun akka hin dandamne uummanni Oromoodhaa akka hundaanuu dura dhaabbataniiti dubbachaa jiranii wanti kun waan dandamu miti filannoodhaaf qophii qabannaan waajjira adda bilisummaa Oromoo banee kan KFO banee uummata Oromoodhaa takkaa'u paartii siyaasaa Oromoodhaa tan jabduu uummata Oromootiif bakka buute hunda gadhiisee yoo gartee. Tole hilleelisaa sabaa dhimma kanarratti nutis daawwattoota keenyaa fi akkasumas uummata Oromoo karaa miidiyaa OIBtiin nu daawwataniif dhaamsa hayyoottan Oromoo namoonni jajjaboon uummata isaaniitiif dhaaman kana karaa xumuraa gooneetti dhimma kanarraa baana dhaamsi isaa yeroo ammaan tanaa dhaammachaa jiran diraamaan OPDO fi bilchiginaa waliin tahanii akka waan wal dhabdee fakkeessaniitti gara uummataa deebi'uudhaaf sirna filannoo kanarratti akka hidhamtoota siyaasaa uummata isaaniitiif lubbuu isaanii wareeganii mana hidhaa keessatti shira siyaasaa qofaan hidhamanii jiran akka dagataniif wanti kun godhamaa akka jiru hubatanii waan kanarra akka dura dhaabbatanii filannoon kunis akka gadi hin geeffamne akka mirga isaanii jabaatanii falmatan jechuudhaan dhaammachaa jiranii nutis dhimma kana mee leelisaa sabaa asumatti irraa baana dhaamsa kana uummata biraan geenyatti akkasuma dhimmi sadaffaa nuti taateewwan torbaanii keessaa tulluun maal jettii keessaa inni sadaffaa nuti qabannee dhiyaanne akkuma beekamutti guyyaa kaleessaa muummee ministeeraa Suudaan magaalaa Finfinnee galeetii jira. Muummee ministeeraa Suudaanii magaalaa Finfinnee kan galeef akka muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmad fuula Tiwiitarii isaa gubbatti barreessanii irratti dhimma hojiidhaa fi akkasumas waan tokko tokko irratti kan mari'annuuf jira. Garuu ammoo akka muummee ministeeraa Suudaan fuula Tiwiitarii isaa gubbatti maxxansanitti dhimma nageenyaa fi siyaasaa biyyattii keessa deemurra jiru irratti kan mari'annu jechuudhaan dubbate bakkuma kanaawu kan yaada muummee ministeeraa Suudaanii kannee fi yaada muummee ministeeraa Itoophiyaa kannee wal dhabeeti jira akkasuma ammaas guyyuma kaleessaa wiixata kaleessaa jechuudhaan. Egaa darartu wanti nama dhibu beektaa hunda caalaa muummichi ministeeraa kaleessuma muummichi ministeeraa Suudaan simatee Finfinneetti kaleessuma ammas magaalatti uffata waraanaa reenjerii uffatee yeroo mana qullaa keessa waraanaa wajjin taa'ee haasa'u agarra. Egaa biyyi tokko gaggeessuun uffata waraanaa uffatanii meeshaa qabatanii biyya gaggeessuu hin danda'an. Biyyitti kan gaggeessaniin mariidhaan biyya gaggeessan. Mariidhaan biyya gaggeessan malee biyya kanatti kaanii uffata waraanaa kaasisanii haala nama doorsisaatiin waraana keessatti dhaadachuun nagahee buusuu hin jedhamu. Fakkeenyaaf Maqalee irratti suuraa kanii yeroo gartee suuraa waliin poostii godhan agarra.
miidiyaa hawaasaa irrattis inni illee akka gartee haasawatti uummata Tigraay wajjin marine jee waan ibsu godhe. Ibsa inni godhe kana keessatti uummata Tigraay galma san keessatti hin garre habira dhaabbatu waraana. Kanaaf biyyi takka waraana gaggeessuu hin danda'u. Waraanaanis biyya bulchuu hin danda'an. Biyya kan bulchu uummata biyyaatitu biyya bulcha. Kanaaf mootummaan Itoophiyaadhaa gartee asirratti wanni inni mul'isu abbaa irrummaadhaa jabaa diktaateera jabaa bakka san keessatti gaafa Afrikaa kana ta'uudhaaf waan adeemu fakkaata. Kanaaf muummichi ministeeraa uffata gartee waraanaa uffatee gartee ana malee namni hin jiru je'ee waan gartee of tuulaa jiru fakkaata. Kanaaf haala amma deemaa jiru kanaan gartee akkuma mootii torbaffaa jeesanii Minilik torbaffaa ta'uudhaaf adeeme jechuudha. Tole Lalisaa akkuma atuu haastetti muummee ministeeraa miidiyaa biyyattii irratti liivii kan dabraa ture akka daawwannetti namoonni hedduuwwan kana quba qaban fakkaata. Mee biyya naannoo Maqalee deemanii achirraa akka waan liivii dabarsanitti waraana hedduudhaan marfame isaantu achirraa istiidiyoolee garaagaraa agarsiisan iddoo garaagaraa agarsiisan agarreetti jirra. Waan kanarratti muummee ministeeraa erga Maqalee cabsee to'annoo jala oolchee jee torbaan lamatti siqeeti jira. Hanga ammatti to'annoo jala oolchuu fi oolchuu dhabuu isaati wanti mirkanaawe tokko wanti qabatamaan jiru hin jiru. Hanama jaabugaa daraartu suuraa pirezidaantii biyyattiitiitu galma san keessatti argama. Suuraan kunis yoo macha dhagajanii gartee marsaa hawaasaa irratti deemaa jira. Muummichi ministeeraa waan kana gartee dhaqee achirraa galma san keessatti dhaadannoo isaatti agarree jirra. Dirree gartee eerpoortiitti yeroo buusu agarreeti jirra. Suuraadha jechuudha. Akkasuma uummanni waraanni naannoo Tigraay guyyuma irraa kana naannoo Amaaraatu daangaa ta'anii kaambii sadii akka weeraranii gartee uummata achirraa baqachiisanii tariyoo loltoota gartee binishaa naannoo Amaaraa akka achirraa yaasan dhageenyeeti jirra. Kanaaf jechuudha biyyi tun tasgabbooytee akka afaan hin jaan hin taane wanti tasgabbii biyyi san keessa jiru hin dhiyaatu biyyi tun huliidha gara hammaatti deemu jirti gara mareetitti silaa otoo deemanii gaarii turte garuu biyya akka inni jirtuu fi akka inni itti jiru reenjerii kaayatee wanni itti godhaa jiru biyya kana caalumattuu gartee wal waraansa gartee sabaa fi sabaa jidduutti dhalchuudhaaf deema. Haalli amma biyyi itti jiru biyya tasgabbeessoo hin taane biyya gooluu fi gaanfa Afrikaa san Itoophiyaa bira kutee gaanfa Afrikaa guutuu shororkeessuudhaaf waan adeemu fakkaata gaa daraartu. Tole akkuma atuu haastetti muummee ministeeraa erga Maqaleen to'annaa keenya jala oolteeti jirti jee kaase dhaabbanni gamtoomanii gargaarsa uummataatiif gargaarsa akka achitti naannoo Tigraay akka seenanii uummataaf godhan gaafatus muummee ministeeraa hanga ammaatti hayyamuu fi dhabu fuula miidiyaalee addunyaa gubbaatti arkaati turre kun wanti argisiisu maaliif nama hundaafuu gaafiitti ta'a erga to'annoo isaa jala kan ooltu ta'e maaliif uummata namoota gargaaraniif karaa banuun dhabame wanti joos gaafii nama hedduuti. Akkasumas walumaa galatti yeroo guyyuma kaleessaa muummee ministeeraa biyyattii muummee ministeeraa Suudaan Finfinneetti simatanii guyyuma kaleessaa ammas Maqalee deemanii Maqaleerraa daawwannaa godhuun isaanii waan gaafii namatti ta'u kanumaan kan goolamnu taha Lalisaa sabaa wanti dabaltu yoo qabaatte itti dabalii yeroon teenyaas deemu jirti sagantaa teenya torbaanii tulluun maal jettiitiin gara goolabaatti deemaa jirra wanti dabaltu yoo qabaatte itti dabali. Egaa daraartuu otoo fittee jirta akkasuma daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo qophiin tulluu maal jettii keenya asirratti xumuramti torban sagantaa wal fakkaataan hanga walitti deemnu.